waggaa 45 irraa dhiphoodhaan hidhamee kan inni dhaabe. Ana caalaa immoo kan hidhame Mulugeetaan jiru as keessa. Dhiphoodha jedhamneeti. Isinis dhiphoodha jettanii hidhamtanii jirtu. Har'as dhiphoodha jedhamee meeqatu hidhamee jira. Kana fallisaa maali? Biyyi utuu hin lolin biyyi bilisa bahee jira. Lola malee biyya lafaa keessa. Tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa bahee jira. Kana kan hin gaafachuu barbaade. Kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu du'eedhama. Gaafa leellisaan keenya du'e. Hacaaluun gaafa du'e jechuudha. Inni sirba. Sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee hin jiru. Maal qabdu karoora warra kanaatii fi warra miidhame kanaa fi gumaa isaanii baasuudhaaf maaltu jira? Lammata agartaniittu har'a isinumatti humna kan godhe waboodha. Saba Oromoo akka inni waboo tokkoomsee hunda keenya akka garbummaa jalaa nu baasuufi kaayyoo qabdu kanaaf. Yoo tokko na taane malee garbummaa keessaan baanu garbummaan wanti ta'a kan immoo saabamaa jirru. Kan saabamaa jirru qabeenya keenyaafi qabeenya keenyaatu nurratti deebisee Shimallis Faaniyyuu kunoo dhaqanii Amaaraa Kililiidhaan miliyoonii kennu baaleen agabuudhaan numaa jira. Qabeenyuma keenyatu nu lolaa isa kanaaf yoo bilisa na baale malee. Ulfaadhu. Ani gaafata kan si gaafachuu fadha. Gaafiin si gaafachuu barbaadu ati egaa kaafaa keessatti madabamtee jirti. Kaafaawwan baraara guddinaadhaa bara meeqa kaafaa kanaan deemu jira. Ila hangaarraan tana haasawaanii bilisomnaa yaada jirti. Daftaraa fi qalamaan ila hangaarraan tana bu'aan nuti harkan hin jiru. Kaafaa nama dura bu'aan nuuf hin buusin arraas bu'aan nuuf jennee jala waa jaalu hin jiru. Nuti wanni barbaannu Tigraay humna isiin qabduu fi addunyaan hundinuutu dirmattee fi darajaa tanaan geessee Abiy manguddummaatti dhaqee gaafate. Nuti Oromoo maal dhabneeti dachii guddoo tanarratti saba guddaa kana taa'ee nama guddaa kana taa'ee qabeenya guddaa kana otoo qabnu ilaa hanga ammaatti amata 150 kursumaa fi daftarumaa fi qalamaa bilisoomne jennee yaa'uun nun baasu. Wani nu baasu afaan qawweeti. Nama humna qabu addunyaan beekti. Nama humna hin qabne addunyaan hin beektu. Ati yoo taajira taate addunyaa irra ni beekamta. Alaamuddin addunyaa irra beekamaadha. Maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Mootummaa Itoophiyaa biratti maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Oromoon waraana yoo hin qabaanne beekumsa hin qabu. Yoo nuti humnaan lafate Oromiyaa keessatti waraanaan jabaachuu baannee kursiidhaan wani bilisoomne hin jirtu. Gaafii tana sirraa hin eeggadhaa galatoomii. Delegasi base, ana Abdullah Haweti. Ani gaafin bro tamataan achi kututan kan jira. Bara torbaatamman keessa gaafa Hailee Fiddaafa ni nyaadamne. Bara 1990 takkas gaafa Leencoo Faatis ni nyaadamne. Bara 2018 kanas gaafa kanas ni nyaadamne. Haga yoom Itoophiyaa tana suphinee deemnaanii gaafii xiyyeetanu galatooma. Carraan kennitan kanaaf baay'ee galatoomadha. Jawaar Muhammad baga nagaan dhufte keessummoonni asitti argamtanis bifa kanaan bifa takkaa argineen beekneen akkasitti yaatanii Jawaar Muhammad simachuudhaaf beekaa keenya gameessa simachuudhaaf baay'ee galatooma. Yeroo tokko harka walitti olii dhaabee garuu waan Oromoon qabdu irratti siyaasas ta'ee aadas yeroo hunda akkanatti tokko wal bira dhaabannu dhaamsaaf mana asitti dabarfadha. Nuyi ijoollee asitti dhallee aadaa keenyas afaan keenyas barsiisuu qabna. Waan kana ta'eef yeroo hunda ijoollee keenyas barsiisuudha.
siyaasa keenyas barsiisudha. Rakkoo uummanni Oromoo keessa jirus barsiisudha. Yeroo hunda akkanatti walitti dhufne walii qoricha. Yeroo hunda immoo deebinee waan Oromoon barbaachisu irratti akka wal arginu abdiin qaba. Galatooma. Kanatti taasisee wanni ani jechuu barbaadu Jawaar baga nagaan dhuftee irra deebi'ees ammallee baga nagaan dhuftee uummanni Oromollee baga gammadanii jedha. Wanni Oromoon kun halkanii guyyaas nama teechisus nama raffisus nama aarsa. Kanaaf mana hidhaallee oti jirtu akkasuma qorra keessas dhaawannee hiriiras baanee mana keenya keessas teenyee aaraa gaddaa wanni Oromoon abaarsa qabaa jecha baay'ee dhiphachaa turre. Gaa dhiphuun kun immoo Jawaaris nu ba'ee gammachuun arganneerra. Warri siyaasa yookaan Oromummaa isaatiin mana hidhaatiin akka nu ba'an ammallee abdii qabna ni kadhannas yoomillee bira dhaabbanna. Dhaamsi koo lammataa ijoolleen jiraachuu dadhabdee barattee digirii ishii iskiriiptoo ishii lafa gootee bosonatti galteerti. Kuni biyya jedhamtu san keessatti amman beekutti waan takkaa ta'ee hin beeknedha. Namni baratee hojii hojjechuu hin dandeenye Oromummaa isaatiin du'aa jira. Mana hidhaati ba'eerra shanamaa jira. Kana hundaanuma beeknas inuma dhageenyas Jawaar immoo Oromoo First jedhee addunyaatti nu mul'ise baay'ee gammanna. Yoomillee ittiin boonna. Amma immoo wanni inni dhufeen Itoophiyaa suphaadhaa jedhe. Na sobe. Gootaraan Itoophiyaa yaastee itti guutadhaa nuun jedhe. Kuni Itoophiyaa Hacaaluu nyaatte. Itoophiyaa dhugaa Hacaaluu dhoksite. Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii shubbiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii shubbina beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii shubbina kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsine san biyya ishiitti galchee Pipi bilisa baasa uummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa subbaan jedha warra Sandeebiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas uummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deebi'a qabsoon keenya bara 2018 xalafamee diina harka galee dhiiga uummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii subbina ammas hin subbinu. Isupinu, sugaa jara isupinu. Gaafin gaafadhu baay'eedha. Yaadni kiyya baay'eedha garuu dubbadhee fitu waan baay'ee garaa kiyya keessa jira. Ati sinuma beekta warri beekaa Oromoo erga sin abdannetti erga ofitti sin kenninetti erga jaalala sin kenninetti daandirra geessanii dhugaa keenya hin dabsina. Uummanni kun miskiina. Adaraa keessaa ta'u ulfaadha. ከሬዲዮ ነጃሺ ጀዋር ጋር 2-3 ጊዜ ጋር ተገናኝቼ አውቃለሁ። ላይፍ እንደዚህ ሳይሆን ያው ከሬዲዮ ጀርባ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። ሬዲዮ ነጃሽም ቤቱ ነበረ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የኔ ጥያቄ ምንድነው በመጀመሪያ እዚህ በማየት በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማኛል። ኩራት ነው የሚሰማኝ። ስሜ መሐመድ እባላለሁ። አምስተርዳም ነው የምኖረው። ጆሃር አሁን ይዘው የከመጣ መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ የሰላም መንገድ አሁን አይደለም የጀመረው። እኔ እንደሚረዳኝ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበር። ከብዙ ህብረተሰቦች ተቀባይነት ያለው ነበር፣ የማይቀበሉትም ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ለእስር ቤትም ያስገባህ የያዝከው የመሳሪያ አይነት የለም ወይም ደግሞ በኃይል የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ የምትለው ነገር አልነበረም። ለእስር ዳርጓል። እስር ቤት ተዳርገሃል። የሰላም ቅስቀሳ በማድረግህ እስር ቤት ውስጥ ገብተህ ያገኘውን ነገር አይተነዋል። አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አግኝተህ ነው እንደገና በዚህ የሰላም ጉዞ ለማካሄድ የሞከርከው?
ሌላው ምንድነው ካንተ በፊትም የሰላም ጉዞ ያካሄዱ ሰዎች አርቲስቶች ሳይቀሩ እስር ቤት ገብተዋል። እስር ቤትም ባይገቡ ከስራቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። አንዱ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ዲጂታ ገና የሚባለው አርቲስት ስለ ሰላም ስለሰበከ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የገጠመው። አንተ አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አጋጥሞ ነው ለዚህ ጉዞ እንደገና ለመጀመር ያቀድከው ወይም የፈለግከው? ካና ከበር ባጭስ ኦሮሞ ረጋያ ጋቢማን ኦሮሞ ኢጭቲ ዳው ቀብጅሩ ወተክ ወንደ ዶይሱ ቀምኙ ዋን በርባደን ሆገነ ከሰን ጋፈቹ ዋን ስንጀ ወስኒት ሂመን ከበርባደን ፍለቹ ከበርባደን ፍለቹ ደቡ ሚርገ ከሰን ከቀብሶነስ ከራቤኑ ከራ ደንዴኙን isin hogganuu gala malee karaa beenu karaa barbaadu qofarra deema abbaan sanirraa maqe diina kiyya jechuun sun abbaa irrummaati. Abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isiin irraan geesse agartanii jirtu jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaadan dubbadhaa ana qofatti miti hedduu dhaggeeffataa galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuufi. Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kalees wareegamtoota wajeetiin ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurra akka ka'e tokko bochee osoo hin ga'iin gubbawwan dhumuuf ka'eenyuutiin booyee ka'eenyuutiin taaziyaa taa'ee ka'eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jira. Warri dhiyoo biyya dheetan keessattuu gara Oromiyaatti, giddugaleessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Sooshaal miidiyaa irratti illee arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbanne jira. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuun hin danda'amu. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakkan gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa quufa. Garuu waadaan nullee odiifne dhugaan gurbaasanii dhugaan obboleeyyan keenya biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Gaafiin bal'aan ka'ee dhufee haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan dhootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa waa'ee otoobisaa dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran osoo akka haalooti akka uummata keenya bal'aallee na miidhuu baatu mootummaan duraan uumiti. Otoobisiin sun garuu uummata biyya keenyaa hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemne jennaan otoobisiin sun nu hunda fudhatee qileeseen sirriitti na dhaggeeffadhaa. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadhaa. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnichi kufifne uummatni keenya garuu itti fufuu danda'a.
gaafni darbuurratti kufifnu mangistuu qaarsine itti fufuu dandeenya. Gaafa ihaadee rakkoo guddaa keessa ture. Doo isaan hin goone waan hojjennu wal bitaasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna ihaadee kana diina rijiim cheenji finna jennee yoo adeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusaa. Hubadhaa akka qabsoofnu diina guddisuu qofaaf miti. Diinni gufuudha. Is a temporary roadblock. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna imimmaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aanu. Sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya. Kuma 2018 I take responsibility. Hin wakkatu. Kuma 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jiru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu kan godhe ana. I did it. Osoon bololaan gooba qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miira goofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagaama hamaa keessa galchaa. Maaliif? Wala yaadachiifnu maata ganna. Kuma 2017 wanni yeroo kana murtii kan murteessinu. In fact kuma 2016 kaafnee waan kana murteessinu. Kuma 2005 duba hin deebise. Yeroo dura Ameerikaa dhaqee babbar tokko barreesseetiin hayyoota Oromoo dhiyeesse. Kuma 2020 sirna yaade kubbisuu qabna jenna. Kana watatee opiniyoon ergeenaan jaan. Kuma akkamitti ama 15 sirna yaade jala jireenna. Ama warra qophoonee yoo sanii asii kuffifne yoo rabbi gargaarne kuffifne gaafu kuma 2020 akka hin dabarre jennee namni hedduu hin dhaggeeffatu. Ciniin nadhee itti deemu. Kuma 2020tti sirna san ni kuffifne inni karoora baafanne ifatti walitti himne itti seenne akkasii miti jedhan. 2020 kuffisuu qabne. Edaa wanti keessi horoo kee dhiibnaan kuma 2018 shooroof jette buute. Kuma 2017 yeroo sirni sun akka kufu ifanaa ta'etti bakka sirna sanii wanti muu danda'u maatu ture. Jaarmeen ijaarame kun biyyaarrattu kun maneedhaatu. Nuti immoo qeerroon sooshaal muumentii malee jaarmee siyaasaa paawar vaakiyuum guutuu danda'u hin turre. We had a difficult choice. Sirnicha jijjiiruu barbaannee jirra. Sirnicha waan bakka buufnu immoo qabnu. Hamaa koo hamataa koo jenneeti. Jallatus keenya wayyo jenneeti. Opinion jibbinutti kennine. And we were right. Arras taanaan sirri ture. Namni arra duuba deebi'ee arra laalina. Kuma 2018tti sirni sun itti fufuu qabaa namni jiru hin turre. Sirna kana kuffisuu dandeessanii mootummaan zayitunaa miti shimbirroo miti dhagaa kuffisuu dandeessanii warra nu qoosaa turetu hoggaa nuti lafaan keenya nama nurraa fudhu dhabne. Oromoo Leadership Convention jennee qopheessine ni yaadattanii miti. Oromoo kottaa wal gayaati mootummaan fufuu deemti. Amma fudhadhaa jennaan maatu ture. We tried our best. Dhabnaan first option dhabnaan second option itti seenne jechuudha. Kanaaf kennine. I was right. Har'as taanaan gaambul gooneeti. Abdii guutuu qabaannee osoo hin ta'in sirnichi itti fufurra olaantummaan garee tokko yeroo san ture saamichi Oromiyaa irratti godhamaa ture sun itti fufnaan uf hin sobnu. Jarri sun osoo waggaa shanitti hubee jiraate neetif Ameerikaa taana ture Finfinnee naannoo asiitti. I was not willing to allow that and I was right. Filannoon nuti qabaachaa turre laafaadha kumaa gamana ta'anii haasa'anii jechuun filannoon nuti qabaachaa turre limited ture. Waan biraa influensii godhe maaliif waa'ee kuma 2018 irra deddeebi'a.
Yeroo qabsoo nagaa diizaayin godhaa ture 2006 irraa kaasee hanga 2009tti qabsoo nagaatiin qo'achaa ture. Yuunivarsiitii erga yuunivarsiitii fixee booda amma kana kitaaba barreesse keessatti agartan. Erga yuunivarsiitii qoradhee booda bakka wanti kun hojiin irra taa'e Indiyaa biyya Gaandi, East Asia, East Europe keessa deemeeti ilaala. Color revolution san ni qoranne. Sirratti hundoonni haala qabatamaa sirna Ihaadegii fi uummanni keenya keessa jiru irratti hundoofne tooftaa qabsoo baafnee jechuudha. Kana osoo godhaa jiru Mallas du'e. Nuti Mallas kuffisuudhaaf karoora baafanne. Inni kun naannoo harkaa ollooyi. Utuu adeemnee design adjustment goone. Xiqqoo turre maal goone. Arab Spring dhufe. Ni yaadatanii fincila biyyoota Arabaa. Fincila biyyoota Arabaa saniin hedduu hamilee nuu ka'e. Uummanni keenyas hamilee isaanii ka'e. Barruu adda addaa yeroo san barreessaa ture jecha lakkennaa ture yaadadha. Hamileedhaan kakaanee itti deemuu qaba qoynu. Fincilli biyyoota Arabaa sirna dimokiraasii fiduu osoo hin taane rakkoo biraa uumee dhufe tan ofirraa ilaalin. Biyyoonni akka Liibiyaa, biyyoonni akka Siiriyaa, biyyoonni akka Yemen gara dimokiraasii ce'uu osoo hin taane wal waraansa diigumsa hamaa keessa seenan. Nuti uummata keenya bal'ootti dabarsu, nagaatti dabarsu, dimokiraasiitti dabarsuudhaaf qabsoofne malee uummata keenya wal waraansa hin caamne galchuu waan hin barbaadiniif regime change yaada jedhu duubatti dhiibne regime reform and transformation kan jedhutti deemne jechuudha. Risk avoid gochuudhaaf kana goone. Kanarraa kaanee san figne. Obboleessi kee gaafii kaasee jiru. 75 zamana Hailee Fidaas ni nyaatamne. 91 zamana Leencoo Lataas ni nyaatamne. 2018 zamana Geetis ni nyaatamne. Walakkaan dhugaa miti. Akkamitti? Dhugaan jiru sirna Hailee Sillaasee guddisuu irratti illee qabsaa'onni keenya adda dureen taphatan. Uummanni keenya adda dureen taphatan. Sirna san guddisee sirna darbuu aangoo qabatee hawwiin Oromoo garaa keenya dhugaa rabbii dhugu. Saaxiif kalammataa 91 qabsaa'onni keenya shoora guddaa taphatan. Ammallee sirna Mallasaatiin dhufe bakki Oromoon yaade garaan geenye. 2008 oolmaa galatti sadarkaa jahutti sirna san guddisuu irratti ilmaan Oromootu qabsaa'e. Ammallee hawwiin sirna dimokiraasiitiin walqixxummaaf bilisummaa uummata Oromoo hin dhufne dhugaadha. Tumsatee dhugaa. Waan irraa arganne immoo hin irraanfatina. Maaliif dhabnee immoo ittiin seenu? 75 bilaashi qofa miti beekaa. 75 sirna nuusaa diiguun yoo xiqqaate Oromoon ciisayyummaa irraa akka bahee qonnaan bulaan keenya lafa argatu godhe. Lafa argachuun sun qabsoo itti aanu murteessaa ture. Manguddoonni yuddaa jiranii himuu danda'an. Obboleeyyan keenya gariin qaama isin tutuu jira kan yeroo gabaabduu waggaa 2-3 keessatti lubbuun jira sagayyaa fawwaas jira. Qaariin isaan godhanii lafa sirna abbaa lafaa harkaa fuudhanii qonnaan bulaa keenya kennan sochii adda bilisummaa Oromoo 80moota keessa godheef shoora guddaa taphate jechuudha. Cinaa nyaannee cinaa nyaadhamu. Lama. 91. Nyaadhamuu qofa miti lalaabuu qabna. 91 Oromiyaa wanni jedhamu hin jirtu jechaa turan. Yeroo san Profeesar Mahammad maal jee barreessa? 86 na fakkaata. Oromiyaan jedhamtu har'a lafarra jiraachuu baattus hanga sammuu Oromoo keessatti hafa qaalamteetti gaafa tokko lafarra mul'achuu isaa irraa roobduu yaachaa ture. Amata 3 keessatti Oromiyaa waan jiru jaarre. Qubeen haraam jaamaa turte sun hojiirra oolte. Isinitti himu Oromiyaan 91 osoo ijaaramuu baatte. Oromiyaan ijaaramte sun qubeen ilmaan barsiisuu osoo baatte
dhaloota qubee arra isin faasita kun hin jiraatu dhaloota fidalaa ifirraanfatee shinaaf baachoo ta'uu jiraata ture. Dhaloonni qubee ani waan lagi hoogganne sirna kana lafaan dhoofne kun bu'aa 91ti. Irraa buufannee jirra jechuudha. 2008 booda waan irraa arganne dubbadha. Gara fuulduraatiin seenaa irratti deema. Waan irraa arganne hedduudha. Wanni karaa saarees akkasuma. Now let me take you back. Wanni gaafatu qabdan. 75 maaliif guutuutti nyaachuu dhabnee nyaatamne? 91 maaliif bakka garaa keenya dhaquu dadhabne? 2018 maaliif sirna inni barbaadu ijaaruu dhabne? Hangaafira nuuf gaafatu kana. Quba qabuu dandeenya. Haayilee Fidaatti, Leencoo Lattaatti, Jawaaritti, Kaanitti. Sun afanni bakka sun rakkoo qabu. Waay maaltu nu hanqise ka jawsan deebii barbaachisa. Maali wani nu hanqise akka ilaalutti 75 dadammaqiinsi saba keenyaatu sadarkaa sanirra turre. Nooti Haayilee Fidaa tokkorraa kan hin argee jira. Namni Oromoo Yuunivarsiitii yeroo saffite kun tokko waliin bara qof ture. Nama hanga sanii dachii sanu namaa qoodan qophiin hin turre. Structure jiru san to'achuudhaaf sirna san diiguu qofa osoo hin ta'in sirna ijaaruudhaaf qophiin hin turre. Gahumsa hin qabnu turre akka hawaasaatti. 91 addi bilisummaa Oromoo qabsoo keessa ture. Garuu 91 yeroo jijjiiramni sun dhufutti humnoonni naannoo san socho'an humnaan abaa'u caalu turan. Humna namaatiinis, humna hidhannootiinis, humna siyaasaatiinis. Hanga fedhe osoo walitti fatee galaasatiin kootii Leencoo Lataa hamma dalagansan wal dalaguu hirma dandeenye 91. Nati waan qabaniin gabaabaa jiru. 2018 zamana kiyyaa isinii hime reewu isinii himee jiru. Hawwii dhabneetii miti. Riskiin amma dhufe kun haganallee hammaatu baatu akka jiru numa beeyna turre. We took a risk, calculated risk. Bishaan ciisuu kan maal wayyaa status quo itti bu'uura jijjiirama wayyaa jijjiirama kana jara kana yoo ka deemu taate rakkoo maatu irra uuma ka jawu we calculated and we took a risk we gambled cinaan nyaatamne maaliif nyaatamne reefu isinitti hime jaarmayni jaarame hin turre aangoo qabachuu danda'u power vacuum san guutuu sirni danda'u hin turre nuti anaa fi qeerroo waliin turre karratti qophooynes kan dandeenyu social movement ila sochoosaa turre social movement can dismantle a regime it cannot build a system yeroo sanis jechaa turre power aangoo warra aangoo jiru aangoo irraa buusuu danda'a aangoo qabatee turuu hin danda'u Ijiptis kan agarre kana bakka adda addaattis kan agarre kana yeroo sanitti jaarmayoonni keenya osoo wayiwaan hojiin hin hojjetamne kanaaf hiree biraa waan dhabneef jaaramee Oromoo keessaa bakka aangoo guutuu kan danda'u yeroo sanitti OPDO qofa ture. Hamataa hoo jenneeti ormarra ka'ee hoo jenneetti kan hidhe. We took a risk. Kana geessu miti. We took a risk ittiin qaanfannu immoo sirna amat mee hin danda'amu Obama osoo rafin waggaa 50 biyya kana bitan isaan jedhan waggaa 5 gaditti daara goote bakka san waa jaaluu dandeenye amma wanni irra fuulleffachuu qabu wanni anis irra fuulleffadhuu jiru hanga fedhe haa turu mootummaan abbaa irree dhibu hanga fedhe haa turu ammas akkasuma ta'aa turre yennamoo if jaarree qophooynee sirni dhufu kadantaa saba keenyaaf sabaaf sablammoota biyya sanii eegsisuu danda'u jaaruu qabna nuti paartii jaaruu jirra itti yaadnee mana hidhaa immoo akka gaarii yeroo nu kennu itti yaadnee maaltu hanqate Oromoodhaaf mirga isaa eegsisuudhaaf dantaa isaa kabachiisuudhaaf ibni soomsuudhaaf maaltu hanqate jaarmaa isaa hanqate
political organization cimaa ta'e Oromiyaa fakkaatu tarsiimoodhaan masakamu haala qabatamaa hawaasa isaa biyya sanii naannoo saniif addunyaa hubatee waliin tarkaanfachisuu danda'u pragmatic and dynamic kan ta'e jaarmiyaa siyaasaa jaaruu irratti itti seene blueprint isaa mana dhaatee keenya itti baanaa hojiitti seene jechuudha. Jaarmeen keenya waggoota lamaan darbe kana ulee hamaa irra godaanisna irraa fayyimnee jaarmiyaa keenya jaarree koora godhannee hoggansa keenya kaayannee tarsiimoo waliigalaa lafa kaayannee bilcheeffannee isinitti dhufu. Waan hojjetaa jiru hunda isinitti himu. Amma biroon wanni yaalaa jiru dongora ta'uu danda'a. Akka ilaalcha keenyatti aga sammuun teenya nuu himtetti wanti amma saba keenya barbaachisu jaarmiyaa cimaa jenneeti jaarmiyaa jaaru wanni aktiivizimii dhiisee miidiyaa dhiisee dhugaa jirti moo jaarmiyaa siyaasaa keessa yeroo hin fedhun ture ammallee ani bilisa ta'uun fedha jaarmiyaa anta ta'uun fedhu garuu saba kanaaf ka barbaachisu kophaa deemuu osoo hin taane nama cimaa osoo hin taane jaarmiyaa cimaa ta'ee waan inni amansiiseef jaarmiyaa nama fakkaatu keessa seenee jechuudha. Kalammataatti isinii darba. Itoophiyaa sobbuu barbaadanii kaan kan jettanii isinin kijibu wallahi isinin kijibu mararaan isinin kijibni anillee isinin kijibu Koongiresiin Federaalawaa Oromoo gaafa dhaabatu irraa ka'ee har'as sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa gadi dhaabuutu ummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kaaniif hundarra wayyaa jeeqa dhaabate ittiin amana Oromoon Oromiyaa irratti mootummaa fi filateen if bulchee sadarkaa federaalaatti sabaaf sablammoota kaan wajjin mootummaa isaa ta'u aangoof diinagdee akka gumaata isaatitti bakkumatu akka Profeesar Mararaa jedhutti yoo kan jaallatu taate ni baasaa jennee tamanna. Oromoon kilaaritii qabaachuu qaba. Soomuun hin barbaachisu. Gariin kan kaleessa walabummaa jee dubbataa ture. Nu caalaa achi dabree nuti duulaa ture gaafa mana hidhaa ture. Isin sobnu yoo karaan kaafaa waliin deema jettan kun ta'e nu deeggara. Hin ta'u jettan karaa biraa deeggara. Nuyi garuu waan itti namanne isinitti hin kijibu bakka. Oromoodhaaf kan ta'u sirna federaalaa dimokiraatawaa ta'e kan sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee isaanii irratti aadaa isaanii kunuunfatanii diinagdee isaanii irratti abbaa ta'anii naannoo isaanii irratti mootummaa isaanii ta'uu filatanii sadarkaa biyyatti immoo ilaamidhaan neegosheeshiniidhaan baargeeniidhaan aangoof diinagdee hiratanii akka gumaata isaaniitti akka baay'ina isaanii sirni akkasii jaarutu nagaya waaraa fidaa sirni akkasii jaarutu dantaa Oromoo sabaaf sablammoota kabachiisa jennee amannaa. Abiy Ahmediin kan wallolle waan biraatiin miti kan hidhamne waan biraatiin miti. Wasan walitti hin dabarre kottee waliin jenne. Sirna federaalawaa jiru san dimokiraateessuu haqa sabootaa kennu saboonni mootummaa isaanii akka filatan gochuu mootummaan federaalaa baay'ina saboota biyya sanii akkaataa daayivarsiitii biyya saniitiin aangoon qulqulleessituu irraa kaasee hamma olii daayivarsiitii calaqqisiisuu qaba. Haalli ati itti deemaa jirtu sirna federaalawaa kan laaffisu saboota kan walitti dhiyeessu osoo hin taane saboota kan daran walitti namu gaagama kan fiduu jennee uuu itti jennaan narraa callisaa jedhu hidhi waan biraatti miti. Har'as taanan hidha waggaa baane harka kennine sirna federaalizimii dhiibnee sirna yuunitarii gargaaraa jiru. Abdii kutannee aarree immoo waan itti dhamanne isin gammachiisuuf harka isin dhoobsisuuf walabummaa Oromiyaa hin jennu. Saba keenya kan wajju sirna federaalizimii dimokiraatawaa ta'e jennee amanna jedhama. Kana gara fuulduraa dhibee gochuu dandeenya garuu kanarraa laala. Sirna waa'ee gumbii kakaaftan irraa maaf hin jedhu. Biyya amma jiru state collapse waan jedhamu sirriitti na dhaggeeffadha. State disintegrate
is probably the most dangerous thing in the world. Maaliif keessattuu yeroo wal waraansan taatu akka malaalutti naannoonni nagumaan naannoonni daangaa isaa qabaatanii baay'awwan jedhamu hin jiru. Dhumaatii Yugoslaaviyaa ta'e ni beeku. Qorannee jira wazeera dhugaa qabsoo kana tarsiimoo baasuuf deemu biyyoota jira sabta takka miilaan keessa deemee argina. Nummoo carraa sanuu argamu. The nature of civil war has changed. Maaliif sababa biyyoonni dantaa adda addaa qaban humna diinagdee waraanaa qaban baay'een dhalataniif yeroo biyya tokko keessa wal waraansi eegalu lakkoofsi humnoota wal waraananii waan dabalu saba tokko keessattuu gartuun adda addaa kan hidhate dhalataa waan deemu sirna akka amma dura yaadamutti sirna sanirraa bottokanii kan biraa jaaruun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Waan hin qoradhe waan isin miidhaa Oromooti ni miidha waan hin jiru isinitti ni closely ilaaluu danda'u qaba. Ana akkan ilaalutti I might be wrong. Ana akkan ilaalutti karaa nama mootummaan kun irra deemu yoo itti fufe wal waraansi kun yoo ka itti fufu taate diinagdeen kun hammaataa hoggaa bu'u humnoonni amma biyya san keessa wal waraanaa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa waan deemuuf biyyoonni alarraa harka galfatanii humnoota wal waraanan gargaaranis dabalaa waan deemuuf kufaatii mootummaa osoo hin ta'in total chaos keessa seenna. Siiriyaan biyya duratti turte. Olaantummaa garee tokkotu. Sanurraa buusuudhaaf sadarkaa deemaniin dirree wal waraansaa fi experimenteeshinii taate mootummaan isin kun isin dimokiraasii hin dhufne biyyattiin dhukkee taate jechuudha. An saba kiyya ummata kiyya sabaaf sabmoonni biyya sanii wal waraansa akkasii keessa seenuu hin qabanii namni irraa fayyadamu hin jiru jee naman. Jechoota muraasa isin ibsuun barbaada carraa addaa isin kenna. Akka hubattanii civil war jecha jedhu nan fayyadamu. What do I mean by civil war? Civil war jechuun maali? Wal waraansa uummataa jedhu gahee kan argeera akkasii. Civil war by definition jechuun biyya tokko keessatti mootummaaf gareen tokko wal waraananii waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate namni kuma tokko yoo ta'e walitti bu'iinsi sun konflikti sun akka civil waritti laalama. Civil war jechuun isa domestic war lola biyya keessatti interstateii miti biyya biraatti kan godhamu miti tokko. Lammaffaa mootummaa fi humna hidhate kan biraa wajjitti godhama. Lama jettanii sadaffaan waggaa keessatti yoo xiqqaate namni kuma tokko yoo ta'e that conflict classifies as civil war. Itoophiyaa keessatti wal waraansi Tigraayitti godhames sun immoo kuma 500 akkas deeme jechaa jiru. Kan Oromiyaa keessatti kun namni kuma tokko waggaa tokkotti miti ji'a tokkotti bu'aa jiru. Tell me this is not civil war. It is civil war. Gumus keessatti lolli godhamaa jiru it is a civil war between the government and insurgent groups. Wal waraansa kana civil war fi communal violence gidduu garaagarummaan jira. Civil war jechuun wal waraansa mootummaa yookiin immoo gartuulee hidhatan jidduutti godhamu. Kaayoo xiqqaa tokko keessatti namni kuma tokko keessatti ajjeefamu jechuudha. Communal violence wal waraansa uummataa hoggaa jennu wal waraansa gartuuleen hawaasaa siviiliin jechuudha. Sababa garaagaraatiin walitti bayanii wal ajjeesan. Wal waraansa uummataa kan jennuun communal violence kan jennuun kana jechuudha. Lammaffaan just peace waan jedhu kaaseetiin jiru. Maal jechuudha? Jechoota kana afaan Oromootiin kuntu qormadi ittuma dhiyeesse. Just peace jechuun nagaa haqa qabeessa nagaa dhugaa qabdu jechuudha. Maal irraa qaba? Wal waraansi tokko sababa roorrootiin, sababa cunqursaatiin, sababa namni tokko abbaa irree ta'uu barbaaduutiin, sababa gareen tokko olaantummaa aadaa, diinagdee fi siyaasaa isaa humnaan
irra turuudhaaf godhuun hoggaa dhufe kan barbaachisu nagaa haqaati just peace. Maal gaafata nageenyi lama jira. Nageenyi tokko abbaan aangoo harkaa qabu abbaan humna qabu humna isaatiin afaan si cufee kaan hidhee kaan bitee olaantummaa isaa akka Kooriyaa kaabaa bakkoota adda addaatti gaafa mirkaneeffate sunillee nagaa. Garuu nagaa keessi isaa horokaa keessi isaa dhamalaadha. Nagayni biyya keenya keessatti barbaachisu tokkoffaa sababni wal waraansaa kun sababa hawwii abbaa irrummaa sababa hawwii olaantummaa garee tokko uumuudhaaf yaalamu akka ta'e structural akka ta'e there is a structural cause to the violence in the world. Nagaa buufnee akka jennu taate structural problem jiru san furuudhaan structured peace fiduudha barbaachisa. Yaada jiru lafa. Kanarraa kaaneti marii biyyoolessaa keessatti kan dhufne har'amis kan dhufne beeka. Hoggaa sirna san gaggeessinu karoora lama keenya warra dhufaa jiru. Feezii lama qabna ture. Feez 1 sirna jiru guddisu jijjiiru. Feez 2 sirna haarawaa dimokiraataa ijaaru. Sirna haarawaa kana keessatti tokko humnoota aangoorraa dhiibaman akkaataa isaan itti deebi'anii hawaasa keessatti hammatamanii dhiibamanii lola keessa hin seenne mirkaneessu. Humnoota isa dura dhiibamanii fincilan araarsanii qaama ce'umsaa gochuu karoora bal'aa baafne kana keessa national reconciliation, national dialogue, truth and reconciliation, economic reconstruction kana hunda pilaana qabna ture. Nama nu dhaggeeffatu dhabneeti bikkaamma jiru kana seenne jechuudha. Kanaaf marii biyyaalessaa hoggaa jennu kanarratti hin jiru. Marii biyyaalessaa hoggaa jennu afaan Oromootiin sirrii miti yaa hiikarsaa kun. We are talking about elite bargaining. Saboonni biyya san keessa jiran, ummatoonni biyya san keessa jiran hariiroo haaraa new social contract isaan barbaachisa jennee taphanna. Hariiroon zamana bilisii jiru kan Haayila Sillaasees kan Darbuus kan Abiyyis hunduun isaatu hariiroo ummatoonni irratti walii galan osoo hin ta'in hariiroo abbaan aangoo irra jiru ummata irratti ta'e waan taate. Just peace jedhu sun sustainable akka ta'u yoo ka barbaadu taate new bargain, new social contract ummata keenya barbaachisa. Yaada jirurraa kaanee kan deeme jechuudha. Ka wanni beela ta'e kau mana astamaamaanya agiita ነው ወደ ሰላም መንገድ ላይ ተመለስከው ወደ ትግል ስገባ እኔ ኢንሹራንስ ገዝቼ አይደለም። ታጋይ ኢንሹራንስ አይገዛም። ታጋይ መተማመኛ ማስተማመኛም አያስፈልገው። ታጋይ የሚያስፈልገው መተማመኛ አንዱ ፈጣሪ ነው፣ አንዱ ህዝቡ ነው፣ የህዝቡ እውነታ፣ ሶስተኛው የራሱ ቁርጠኝነት ነው። ስለዚህ ትላንትና ትግሉ ስገባ የማንንም ማስተማመኝነት ፈልጌ አይደለም። የሚመጣው ማንኛውም መስዋዕትነት ለመክፈል ነው። ዛሬም ቢሆን የሚመጣው ማንኛውንም መስዋዕትን ለመክፈል የማንንም ኢንሹራንስ አልገዛም። ስለ ሰላም ለምን የምትሰብከው? የተሻለ አማራጭ ስላልታየኝ የሰላማዊ ትግል ይዘን በመሄድ ለውጥ አምጥተናል። ድንጋይ መንግስት በድንጋይ ወንድም ሲል አውርደን አሳይተናል። ይሄ የያዛችሁት መንገድ ሀገሪቷ ወደ መበታተን፣ ወደ እርስ በርስ ጦርነት፣ ወደ ድህነት፣ ወደ ውርደት ነው የሚያመጣው ብለን ስንጮህ ጊዜ አፋችንን ሸብሮ እስር ቤት ከተቱ። ቂም አልያዝንም፣ አልተናደድንም። በእነሱ ተናደን ሀገራችንን ህዝባችንን ወደ ማፍረስ የሚያደርስ የእርስ በርስ ጦርነት አልደገፍንም። ለህዝባችን የሚያዋጣው አሁንም ቢሆን ጦርነት በማቆም በመነጋገር አዲስ ሶሻል ኮንትራክት መመስረት ነው ብለን እናምናለን። የማምንበትን ነገር ነው የምናገረው። በማምንበት ነገር ላይ ደግሞ ማንኛውም አስፈላጊ መስዋዕትነት ለመክፈል ትላንትም ዝግጁ ነኝ፣ ከፍያለሁ፣ ወደ በፊትም እከፍላለሁ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።